sagalee qeerrooti. Sagaleen qeerroo torbaanitti guyyaa sadii diddaa uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo impaayera biyyattiin mara akkasumas shira mootummaa abbaa irree wayyaanee kan gabaasudha. Kun sagalee qeerrooti. Waxabajji 2 bara 2016 harka fuunee akkam jirtu jaallatamoo fi kabajamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo. Kun qophii sagalee qeerroo kallattiin Oromiyaarraa isinii darbudha. Kan isin keessummeessu ani Noolee Buttaati. Akkuma barame duraan dursinee oduu isin dhageessifna. Oduu keenyaarraa kan isin dhageessiftu Jaallee Jiituu Gadaati. Qophii addaa keenya barruu barreessaarraa arganne humni xumura gabrummaa hin mirkaneessine bilisummaan gonfatu kan jedhu kutaa 5ffaa isaa Jaal Irbuu Sabaa qabateera. Wallee warraaqsaas qabna. Amma gara oduuttiin isin dabarsa. Godina Lixa Shaggar Aanaa Aadaa Bargaatti warraaqsi biyyoolessaa Oromiyaa fincila xumura gabrummaa marsaa 5ffaan gootota barattoota Oromoo mana barumsaa sadarkaa 2ffaa fi qophaa'inaa Fincinniitiin guyyaa kaleessaarraa eegaluun finiineetti fufee jiraachuu qeerroon bakkichaa sagalee qeerroof hime. Sochii warraaqsa fincila xumura gabrummaa marsaa 5ffaa kun daran jabaachuun gootonni barattoonni Oromoo Aanaa Aadaa Bargaa magaalaa Fincinnii fi mana barumsaa Fincinnii keessatti qabsiisan nuti barattoonni torbee tokko illee nagaan hin baratin baatii 6 guutuu mirga uummata keenyaa sarbameef gaaffii mirga abbaa biyyummaa fi kabajamuu mirgoota namummaa fi dimookiraasii dhiyeeffachuun haga har'aa deebiin tokko illee nuuf kennamuu dhabuu fi torbee tokko illee nagaan sirni baruu fi barsiisuu utuu nuuf hin kennamin qormaata kutaa 12ffaa fi 10ffaa Oromiyaa keessatti barattoota Oromoof kennuun dabaa fi shirettiin uummata Oromoo miidhuuf dalagamaa jiru waan ta'eef ni balaaleffanna jechuun haga gaaffii mirga abbaa biyyummaa deebii argatuu fi bilisummaan uummata keenyaa mirkanaa'utti warraaqsa keenya isa xumuraaf geggeessaa jirru irraa duubatti deebi'u jechuun bifa haaraawaan warraaqsa dhoosuun diina owwaachisaa jiraachuu ibsatan. Mootummaan abbaa irree wayyaanee humna waraana isaa barattoota irratti bobbaasuun barattoonni Oromoo hedduun isaanii humna waraanaan qabamuun magaalaa Fincinnii irratti hidhamanii jiran keessaa barattoonni Oromoo 4 humna waraanaan butamanii eessa buuteen isaanii kan hin beekamne ta'uun ibsamee jira. Sochii warraaqsa fincila xumura gabrummaa uummata Oromoo humna waraanaan dhaabbachuu hin danda'u guyyaa har'aas godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti itti fufee jiraachuun barameera. Oduu biraan akkuma amaleeffatee mootummaan abbaa irree wayyaanee yuunivarsiitii Dirree Dawaatti barattoota hedduu ukkaamsuun bakka buutee isaanii dhabamsiisaa jiraachuun barame. Barattoonni barnoota isaanii irraa badii tokko malee ukkaamfaman keessaa muraasni isaanii Baashaa Eebbisaa muummee afaan Ingilizii waggaa 2ffaa, Amaanu'eel muummee ispoortii waggaa 3ffaa, Olii Zawudee seera yookaan loo waggaa 2ffaa, Badhaasaa Indaaluu muummee baayoloojii waggaa 2ffaa fi hiriyoota isaanii yeroof maqaan isaanii hin beekamin shan waliin hidhattoota wayyaaniitiin qabamanii achi buuteen isaanii dhabamee jira. Kana qofa miti barattoota yuunivarsiitii Haramaayaa irratti hidhuun tumuun dirqisanii gudeeduun tuffee jira jedhu qeerroliin goototni barattoonni. Maarreen nuti gurmuun qeerroo Oromiyaa bahaa kutannee kaanee jirra. Qeerroo naannawaa bahaa Oromiyaa waraana bilisummaa Oromoo fi uummanni Oromoo marti nu cinaa akka dhaabbatan waamicha keenya dabarsina jedhu barattoonni kunneen. Dhumarratti dirqama isaatiin mootummaan abbaa irree wayyaanee osoo hin jaallatiin qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa akka haqu kan taasifamee fi gaaffii karaa nagaa barattoonni goototni qeerroon ilmaan Oromoo gaafataniif deebiin isaanii rasaasaan ajjeesuu, hidhuu, biyyarraa ari'uu fi kan kana fakkaatanii darara ilma namaaf hin mallee keessumaa ilmaan Oromoo irraan gahaa waan turee fi gahaa waan jiruuf guyyaan qormaatichaa achi akka hiikuuf gaafatamus mootummaan humnaan bulchuu baree dirqisiisee qormaata kennuuf jedhus qeerroo biyya keessaan jalaa fashalaa'uunsaa ni yaadatama. Yeroo ammaa kanas barattoota kanaaf kasaaraa mataa isaatiin qormaaticha deebisee laachuuf akka lakkoofsa Habashaatti waxabajjii 27 haga 30 yookaan adoolessa 4 hanga 7 kennuuf akka jiru karaa jala deemtota isaa fi karaa miidiyaa isaa farsaa akka jirus barameera. Ammas guyyaan qormaata kanaa ayyaana irra oolee waan jiruu fi guyyaan isaa xiqqaachuu waan maluuf murtoon guyyaa qormaata kanaaf wayyaanee waan qabdee gadhiistu waan dhabdeef murtoon isaanuu harka uumtu murteeffata jechuun gootonni qeerroon barattoonni Oromoo sagalee isaanii dhageessisaa jiru. Oduun keenya sagalee qeerroo guyyaa har'aaf jenne kanuma qophii keenyaaf waliin turtii gaarii. Humni xumura gabrummaa hin mirkaneessine bilisummaa hin gonfatu kan jedhu kutaa 4ffaa isaa isinii kaasuun keenya ni yaadatama. Har'a immoo kutaa 5ffaa isaa qabadheen isiniif dhiyaadheera. Na waliin turaan affeerraa kooti.
xumura gabrummaa mirkaneessuuf humna ta'uun murteessaadha. Uummanni Oromoo kan yeroo kamirrayyuu caalaa waliif birmatee sochiin biyya keessaa fi alatti gaggeessaa jiru hawwii fi fedhii ilmaan Oromoo miliyoonaan lakkaa'amanii kan dhugeessee fi haamilee yoomillee keessaa ba'uu hin dandeenye kan uumedha. Abdii fi murannoon ilmaan Oromoo keessa jiru akka sibiilaa kan itti jabaatee fi waan dabre dhiisee hegeree isaa tolchuuf humna ta'uun murteessaa ta'uu kan itti hubatedha. Wareegama barbaachisu kanfalee waan dhufu maluuf of qopheessaa jiraachuu argaa jira. Kun miira wareegama ulfaataan argamedha. Kana kunuunsuuf sochii kana caalu gaggeessuuf ofii fi qabeenya ofiillee kennuun barbaachisaa ta'uu hunduu kan irratti walii gale fakkaata. Qaamni dhimmi kun isa ilaallatu haala kanatti dhimma ba'ee uummanni kun humna ta'ee akka ol ba'uuf hojiilee uummata kanaa irraa eegaman bifa garaagaraan qopheessee xumura gabrummaa kana akka saffisiisu hin shakku. Yaada kutaa sadaffaa keessatti kaaseen wayitan xumuru gaaffilee tokko kaasee deebii isaa kutaa arfaffaa keessatti qabadhee akkan dhiyaadhu ka'eera. Gaaffileen kaases dhaabbileen siyaasa keenyarraa maaltu eegama? Qeerroon sochii itti jiru jabeessuuf maal gochuu qaba? Nuti gaaffii keenya dhaga'aa jechaa jirra. Diinni ammoo Oromiyaa keessaa akka sabaabnuuf garaa nu jabeessaa jira. Qophii qabnaa kan jedhudha. Har'as yaadota ka'umsaaf ta'an kaase malee waa hunda hin katabu. Dhala Oromoo rakkoon mana isaa seentee jirtu kanatti fala himuun har'a qoosaadha. Yookaan Oromoon dubbii hin galuuf jedhanii tuffachuudha. Falli isaa maal akka ta'e har'a akka gaariitti hubatee hojiin argisiisaa jira. Har'a waan waliif dhaabnu waan egeree keessatti yookaan waggaa 5, 10, 20 nu mudachuu danda'u malee Oromoon har'aa fi boru keessatti waan raawwatu qabu walitti hin himnu. Dhaabbilee siyaasa Oromoo irraa maaltu eegama? Har'a humnoonnii fi namoonni hedduun ibsoota adda addaa fi waamicha adda addaa dhiyeessaa jiran. Waan gaggeeffamaa jiru illee nutu duubaan jira jedhanii abbaa itti ta'uuf ibsaa fi labsii adda addaa baasan. Sochiin amma jiru kun kan uummata Oromooti. Akka bara fiyuudaalotaa kan abbootii lafaa miti. Sammuu akkas yaaduun akkamiin uummataaf dhaabbanne jedhanii akka dubbatan namaaf hin galu. Sochii har'aaf wareegama kan itti baase uummata Oromoo fi ijoollee biyya keessaa wareegama ulfaataa baasaa jirutu deebii quubsaa yeroo isaa itti kenna. Adeemsa akkasii irraa qusachuun garuu hedduu barbaachisaadha. Dhaabbileen siyaasa Oromoo walabummaa qabanii fi Oromoof dhaabbachuu isaanii wareegama baasuun mirkaneessaa jiran. Waan hunda irra keessa isaanii caalaatti jabeessanii yeroo barbaachisaa ta'etti akkaataa keessaa fi alatti wal tumsuu danda'an irratti haalaan hojjechuu qaban. Wayyaaneen dhaabbilee Oromoo wal dura dhaabuun hojii ishee itti aanuu ta'uu ni mala. Kanaaf keessa ofii cufatanii hojii ifaa fi dhoksaa ofii adda baafatanii bakka murteessaa ta'e irratti sagalee waliif laachuuf waamicha addunyaa irratti sagalee tokkoon dhaabbachuuf of qopheessuutu irraa eegama. Adda durummaan adda bilisummaa Oromoo kan yeroo kamirrayyuu caalaa keessaa fi ala isaan haalaan jabeessee yaada uummataa dhaggeeffatee uummata dhiigaa fi lafee isaa godhatee kan ijaare sochii caalaaf qopheessuutu irraa eegama. Dhaabonni siyaasa Oromoo maqaa Oromoon dhaabbatanii wayyaaneef daboo ba'an. Dhaabbilee mormitootaa fakkaatanii oppidiyoo waliin warra kan sagalee dhabsiisaa jiran. Ijoolleen isaanii yeroo dhumtuu fi warri kaan mootummaatti haqa jiru himanii ejjennoo isaanii yennaa beeksifatan harcaatuu oppidiyoo irraa argataniif jecha callisanii kan jiran garatti goruu barbaadan akka beeksifataniif uummanni dirqisiisuu qaba. Boru ijoolleetti hiriira ba'uuf shira wayyaanee milkeessuuf kan foolataa jiran isaan waan ta'eef. Dhaabbileen walaba ta'an garuu yoo xiqqaate waldanquurraa tasuma of fageessuu qabu. Daboo alagaa fi fira adda baafachuu qabu. Kanarraa yoo tare garuu gara laafeessummaa miidhama keenya jabeessuu haquun filmaata biraa hin qabu. Beektota keenyarraa kan eegamu. Beektonni keenya waan adda baafachuu dadhabaniif of hidhanii taa'antu jiru. Silaa isaantu waa baay'ee qajeelchuu fi egeree siyaasa keenyaa tilmaamee dhaabbilee siyaasaaf yaada kenna ture. Haala addunyaa fi adeemsa siyaasa addunyaa gilgaalanii waan ta'uuf deemu tilmaamanii
dhaabota siyaasaa qajeelchuuf yaaluun ga'ee isaanii ture. Garuu waan kana waan hubatan hin fakkaatan. Hundi isaanii dirree siyaasaa irratti wal qabanii dandeettii fi ogummaa isaaniin awwaalanii irra taa'aa jiran. Hundatu akkas jechuu miti. Garuu atuu walitti dhufanii addunyaa irratti dhimma keenya fudhachiisuuf waloon hojjetanii wareegama baafnu hanqisuu danda'u turan. Akka ogummaa fi beekumsa isaaniitti wal ijaaranii bu'aa buusuu danda'an irratti hin hojjetan. Dhaloota boriif waan ka'an hin qaban. Rakkoon ture dhaloota itti aanutti akka dabruuf callisanii ilaalaa jiran. Ijaaramuun murteessaa ta'uu inuma dubbatan. Ofii ijaaramuu dhabuun ammam akka isaan miidhallee ni dubbatan. Garuu har'allee dhaloota ijaaraa hin jiran. Kun hanqina guddaadha. TPLF yookaan wayyaaneen beektota isaanii addunyaa irra jiran ijaarratanii bosonaa kaasanii tarkaanfataa as ga'an. Gorsitoota hedduu qaban. TPLF yookaan beektonni isaanii hedduun yaadaan gargar fagaatanis dhimma biyyaa taanaan humna biyya bulchaa jiru gorsaa fi yaada kennaafii jiran. Ameerikaan har'a addunyaa akka barbaadde gochaa jirtu kan dhaabanii jiran Obaamaa fa'aa miti. Naasaa fi beektota isaanii siyaasa addunyaa waggoota 50 dhufaniif gaggeeffamu malaan tilmaamanii adeemsa isaan baasaniin tarkaanfatti. Addunyaa hundi akkasi. Keenya hoo oosaan yookaan waldaan qorannoo Oromoo dhimma Oromoo irratti qorannoo siyaasaa hedduu gaggeessan. Qorannoo kana keessaa dhaabbilee siyaasaaf kenneera. Abbaan fedhe ka'ee addi bilisummaa Oromoo anadha jedhee uummata ennaa burjaajessu seenaa waggoota dheeraaf qoratee ilaalee uummataaf yaada mataa fi haqa jiru dubbachuu osoo danda'u callisuun dhugaa uummata kanaa tiksuun hin ta'u. Kanaaf beektonni keenya dhugaa uummata keenyaa dubbachuu fi abbaa fedhe sirreessuuf mirga guutuu qabaachuu yeroo qabsoon Oromoo haalaan jabaate karaa qabachaa jiru kanatti rakkoon dabre akka irra hin deebine ga'ee ofii gama hundaan ba'uuf qophii taasisu beektonni bakka jiranitti lammummaa biyyoota kamiituu qabaachuu waan danda'aniif kanatti dhimma ba'anii gurmuun waan saba isaaniif falmatu irraa eegama. Beektonni dirree siyaasaa irratti wal qabuu dhaabuu qaban. Dirreen beekumsaa fi ogummaa isaanii dirree siyaasaa akka caalu amanuu qaban. Abbootii seeraa ijaaramanii daandii isaanii itti jiran hedduu kan nama jajjabeessudha. Dhimma Oromiyaan wal qabatee sadarkaa addunyaatti waan falmachuun nu barbaachisu waan danuutu jira. Bifa kanaaf of qopheessuuf ga'ee isaaniif qophaa'uu qaban. Hunduu akkasitti dhaabbachuu qaba. Hojjettoota mootummaa. Hojjettoonni Oromoo mootummaa Oromiyaas ta'anii federaalaa irra jireessi isaanii fincila diddaa gabrummaa bara 2000 kaasee gaggeeffamu keessatti qooda olaanaa kan qabanidha. Garuu hojii argannaan callisanii taa'uun isaanii hedduu nama raaja. Bilisummaa fi hojii argachuun waan addaan fagoo jiranidha. Maaliif ijoollee bira dhaabbatanii hojii dhaabuu dadhabanii? Maaliif dhiiga obbolaa isaanii fi reeffa obbolaa isaanii awwaaluuf imimmaan buusuuf qofaa hafan? Amma yoomiitti bu'aa jiraatu? Bilisummaan ijoollee kun dhumaa fi jiraan isaanii gabrummaa ta'uu isaati. Osoo isaan ijoollee kanaaf humna ta'anii lubbuu ijoollee hedduu baraaruu akka danda'an ni hubatu. Hojjettoonni Oromoo bakkaa fi bifa kamiinuu miindaan jiraatan wayyaaneen isaaniif warqee haftee ijoollee kanaaf qoraattii hin hafne. Dhala Oromoo hundaaf qoraattii haftee dhiigaa akka jiraatan taasisaa jirti. Kanaaf dabeessummaa miindaadhaan bitattan ofirraa kaasaa gataa. Har'a bakka wareegamaatti kan sin dhabne boru bakka sirbaatti walitti baanu. Gaafas waltaa jamna qalbeeffadhaa. Qophii koo kan guyyaa har'aa kanumaan goolaba. Kutaa jaaffaa fi isa xumuraa qophii keenyatti aanutti isiniin dhiyeessa. Horaa bulaa. Tole jiraachuun barbaada hanga bilisoomaan Oromoonni hunduu uummata koof jedheen fedhii koo wareege qabsaa'uuf hin qaba rakkoof xiqqoo arge anaanatti tole jiraachuun barbaada hanga bilisoomaan Oromoonni hunduu uummata koof jedheen fedhii koo wareege qabsaa'uuf hin qaba rakkoof xiqqoo arge
qabsaa'uu fi qaba rakkoo hunda argee. Jiruu gabrummaatiin turre bara dheeraa hanga har'aatillee kunoo jala jirra. Rakkoo mata kiyyaa hubadhee argeera. Jireenya koo dhiisee hidhadhee ka'eera. Jiraachuun dadhabne akka nam tokkotti kananii jiruu koo dhiisee of cinaatti. Qabsaa'uu fi qaba uummata Oromooti. Qabsoon dirqama kiyyaa hanga xumuraatti. Qabsoon dirqama kiyyaa hanga xumuraatti. Jiraachuun barbaadu hanga bilisoomaan Oromoonni hunduu uummata koof jedheen fedhii koo wareegee qabsaa'uu fi qaba rakkoof dhiphoo argee. Anaan natti tolee jiraachuun barbaadu hanga bilisoomaan Oromoonni hunduu uummata koof jedheen fedhii koo wareegee qabsaa'uu fi qaba rakkoof dhiphoo argee. Qabsaa'uu fi qaba rakkoo hunda argee. Otoo sabni kan koo gabrummaan jiraatu gammadee jiraachuu lubbuun koo nan feetu. Oromiyaa biyyi koo hanga bilisoomtu. Anaafi kan qabu jireenyi koo martu. Ijjeeffatee taa'ee jireenya dhuunfaa koo jiraachuun danda'a akka nama tokko. Sabni koo Oromoon osoo booyuu rakkoo. Anaan natti hin tolu arguun feetu ijji koo. Anaan natti hin tolu arguun feetu ijji koo. Tolee jiraachuun barbaadu hanga bilisoomaan Oromoonni hunduu uummata koof jedheen fedhii koo wareegee qabsaa'uu fi qaba rakkoof dhiphoo argee. Anaan natti tolee jiraachuun barbaadu hanga bilisoomaan Oromoonni hunduu uummata koof jedheen fedhii koo wareegee qabsaa'uu fi qaba rakkoof dhiphoo argee. Qabsaa'uu fi qaba rakkoo hunda argee. Baddaan natti qorree gammoojjiin na gubuu amnaan keessa baay'ee beelaanaa dadhaboo. Waan fedhallee ta'ee rakkoon na dhaqqabuu. Gabrummaa saba koo taa'ee laaloon qaboo. Namni osoo beekiin eessaa yoo dhalata afaan haadhaa irraa eenyummaa barata. Dhalatee guddatee ollaaf ganda beene saba isaatiif yaada ofiin bira darbe. Saba isaatiif yaada rakkoo saba arge. Saba isaatiif yaada ofiin bira darbe. Sagantaa keenya guyyaa har'aa kanumaan xumurree jirra. Waan dhaggeeffataniif galatoomaa isiniin jechaa sagantaa keenya itti aanuun hanga wal arginutti nagaan nu turaa. Injifannoo uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati.